hirmaachisuu dandeessi obboleettiin keenya kun gara seeraatiin namoota seera beekanii wal qunnamsiisuu dandeenya barbaachisaa ta'e argame isin gara biyyaatti deebite malee obboleettii keenya kana akkasitti hin cinqinaanii mirga siiti baay'ee deebi'uu dhiisuun immoo deebi'uu dhiisuun mirga siiti. Ani inda'uma akka kootitu ta'ee osoo hin deebine faanatti tolan jechoota akkasitti fayyadame jechi sanii galee jecha lafee yoo si cabee lafee kee dhiibbattee si hidhameen fayyita jechi garuu yoo si cabsee lafeen jechaan si cabe garuu yoomuu fayyuu hin danda'u waan ta'eef otoo tasgabbooftanii itti yaaddanii barbaachisaadha. Ani obboleettii keenya kanaaf wanta hin siidhaamu yaa obboleetti gara biyyaatti deebi'i kottu ijoollee kee isiidhaa jettee biyyaa baate sana isiidhaa jettee saree taate isiidhaa jettee abbaadhumti manaa keessarraa dhalchee shaarmuxuu deemte siin jedhe dhiifama naa godhe jecha kana fayyadamuu koof biyyatti deebitee ijoollee kee argachuu qabdaati si galee kana hunda ijoollee keeti jettee aramna akka barbaade sitti taphattee si arrabsitee si hojjechiiftee waan tureef biyyatti deebitee yoo haasa'amuu qabaatellee karaa seera qabeessaatiin haasa'ama malee akkanatti haasa'amu yoo immoo biyya keessa jiraatte biyya keessa jirti ijoollee koomentiidhaan yoo biyya jiraatte mubaarakiin wal nu haa qunnamsiisu nama siif keenye bakka inni jirutti karaa seeraatiinis ta'u gara mana murtiitiin dhiyaattee ijoollee kee agartee isa murtee keessatti murteeffata. Ana miti mubaarak miti warra mana keenya keessaa miti. Akkasitti adeemama malee adaraa rabbii jedhitti deebi'ettanii hin kadhatinaa cubbuuttoof galchaartuun siniin jedha. An kana yaadni koo galatoomaa. Yaada bilchaataa fi yaada wal fakkaataadha. Siin barbaaddu. Waa dubbachuu barbaade mumee beektu irra jira. Daqiiqaa tokkotti naa kenni waan abdiin dubbate irratti waa dubbachuu barbaadan. Please. Ilaa abdi yaada bishaataa yaada jala murame haasa'uuni baay'ee gaarii. Akka jedhe Oromoon isa bonna jeese ganni maqaa fuudhamu maal jedhama yeroo baay'ee. Jarri kun walii isaaniitiin iyyuu jecha walii isaaniitiin iyyuu sadarkaa hindan barbaachifne irra fuudhanii deemanii wal ga'aniiru. Amma trust me gaa'ela keessa galuun baay'ee rakkisaadha. Jarri kun karaa kamiin yoo ta'u yookiin immoo rabbi immoo dinqii tokko hojjetee walitti deebisuu danda'a jara kana. Jarri kun walitti deebi'uu danda'u guyyaa tokko. Nuti jara kana lamaanii namni wal jaalachiisee isaanuma lamaan malee namni wal jaalachiisee hin jiru. Gargar baasus namni hin danda'u. Ani garuu dhiifama naa godhaa malee maybe obboleettiin keenya kuni miidhamanni ishee miidhe garas ani immoo maybe faamiliin keessa galaniiru laatee shakkii qaban. Yoo faamiliin ishee keessa galaniiru ta'e mucayyoon kun lubbuu ishee du'a malee lubbuu ishee morma ishee murama malee hin gootu wanta kana. Maaliifi miidhama isheen miidhamte jettu sila namoonni baay'een dubbataa oolan. Namni obboleessi kodaaniin dubbataa oole. Gaa'ila kana keessatti biyya lafaa kanarratti biileenan meeqa namni jiraatu kana keessatti gaa'illi baay'ee rakkinuma akkasii keessa darbite kan jiraachaa jiru. Rakkinni kan ishee walitti bu'insi kan ishee adda miti. Nakuttu malee ani gurbaa kanatti hin deebi'uun kuni yoo faamilii isheetu keessaa qooda kana qabatee mucaan kun yoomiyyuu kana gochuu hin dandeessu. Miidheera miidhuu danda'a. Arrabseera arrabsuu danda'a. Maaliif godhe waan godheef sababa qabaachuu danda'a. Sababanni godhe maal namoonni gaa'illi gamana biyya garaa ta'u obboloota ko waan baay'eetu gidduu gala. Rakkoo baay'ee gidduu gala. Ijoolleen kun gara jiraatu. Miidhama kan ishee duwwaa argitan malee kun miidhama kan isaa namni ilaalee hin jiru bara. Sababa dhiira taaneef yeroo baay'ee dhiiratti murramanuun sirri miti wanta akkasii yaadan. Maaliifi inni koo gatii kaffalaa jira. Ijoollee kana wajjin gatii kaffalaa jira. Jaalala ishee dhabee jaalalli ishee itti irratee inni mataan isaa miidhama kan biraati. Kana vaalaansii yoo naasofna ta'e vaalaansii goone ammati abdiin ishee duwwaa dhaggeeffatteetti akka kana haasofte. Okay sammuu dhaggeeffatteetta inni immoo wanta ni ummatu immoo dhaggeessetta. Utusa dhageesse immoo maal jetta laata. Kanaafi gara sanatti adeemuun gaariidha. Isheedhaaf garuu dhaamsan dhaamu ani isa dhumaa wanta dubbadhu maa inni amantaa kee rabbiin hin sodaata yoo ta'e dhuguma gaa'ela kana barbaada yoo ta'e ijoollee keessa sala jettee fi ijoollee kee wayyaa keessan waan isin barbaadan ijoolleen kee wayyaadhaa fi waan nyaataa duwwaamte kan isaan barbaadan ijoolleen kee siinsi barbaadu. Ijoolleen haadha ishee barbaaddi. Ijoolleen jaalala haadhaa barbaaddi. Ijoollee wayyaadhaa fi nyaata duwwaadhaan hin gowwoomsin. Yoo danda'ame akkuma ijoolleen warra kaan dubbatan ijoollee kee wajjin haalatti walitti dhuftee wajjin jiraattu irratti haala mijeessi. Ijoollee keef jaalalatu barbaachisa. Wayyaa duwwaa miti nyaata duwwaa miti. Kanan dubbachuu barbaada. Inni guddaan yoo danda'ame amma danda'amutti araara irratti walitti fiduu irratti yoo haasofne malee namni miidiyaa irra jiru hundumtinu gargar baasuudhaa fi namni tokko keessaa qooda qabaachuu faayidaa qabeedeetti nama faamilii keessa jira yoo ta'e fuula rabbiitti garuu namni nama argu hin jiru si faamilii kee beeka
faamiliin kee keessa galaniiru taanaan faamilii keef jettee gaa'ela kana didda taanaan rabbi biratti itti gaafatamta waaqa biratti itti gaafatamta kan wadu waan dubbachuu barbaadan. Ani immoo Mube sagalee koo kana deebiin kennaan. Yeroo tokko carraanaa kenna. Yaadan kan ani gaaffii isaatiif yaadan Obsaa kenna. garee dhuftanii warri dhuftan obsaak. Deebiin kenna. Mube carraa xiqqoo sinaa kennitaa? Tokkuma Deebii kenna. Deebii waa'ee maatii irratti deebiin kennaan. Obsi kennitaa obsi. deebifta. Yaaduma sii. Sabalati nuti qabadhu. ani edoo kana gaaffii gaafadhu. Edoo ana abdii dhagaa yaada kee fudheera. Yaada koo mormiteetta. Ani yaada isaan dhageenye. Garuu wannan siin jechuu barbaadu obboleettiin keenya kun amma fakkeenyaaf hin deebi'u anatu jiraata malee isintu hin jiraanne yoo jette dirqiidhaan itti deebisuu dandeenya edoo na deebisime kana. Hin dandeenya. Miyuutii irra jirtaa edoo. Abdi humnaan itti deebisnu osoo hin taane mubeen kaleessaa kaasee dheengaddaa kaasee kan inni itti yeroo saaraa fi hundumtu kun yeroo balleessaa jiruu fi akka isheen humnaan deebitu osoo hin taane rakkina isaan gidduu jiru haasa'e gamaa gamana haasofsiisee dhugaa sitti muftaanaan abdi akkaataa dhageenyetti wanta dubbatame irraa yeroo dhageenyutti gaa'ela abbaa manaa fi haadha manaa gargar baasuudhaa fi ga'a miti sababni isaan dubbachaa jiran kun sababa ga'a miti bakka. Wanti isaan dubbatan wanti isaan walirratti hojjetanii inni ishee maraachuudhaa fi isheen immoo isa maraachuudhaa fi footoo kaanii maxxansanii wal gaggalagalchan. Kuni gaa'ela kana kan diigamuu fi raagaa isa quubsaa miti. Gargar baasuu hin danda'u. Footoo walii gaggaragalchanii miti. Fakkeenyaaf sila mubeen yeroo haasa'u dhagayeera. Footoo abbaa moo maal jettee mubee danda'u gogoree? Footoo abbaa sii gadi garagalcheeranis. Abbaa koo garagalee jira. Maatii gatii Asirratti dhiifama naa godhaa baay'isee. Ani isinirra beekaa ta'e miti. Isii fuudhe malee inni abbaan fuune first of all. Isii fuudhe malee abbaan fuune mucaan kun. So abbaa wanti galchu hin jiru. Waa'ee faamilii keessa wanni nama galchu hin jiru. Annammaa tuun haadha manaa koo rabbiin fidanii eegee maatiin sii kabajaan ilmoo isaanii naa kennanii waan ta'eef kabajaanan isaaniin wajjin jiraadha ollee ishee hiikee jechuudha. Rakkoo isii faana jiru. Isii faana hiikkata malee ifiniif ituma isiin immoo footoo isii gadi garagalchite footoo isaa gadi garagalchite akkamitti haadha ilmoo isaa gadi garagalchanne. Sababa footoo yookiin sababa footoo abbaa ishee gadi garagalchee fi gaa'ela kun diigamuu qaba jennee nurratti walii galuu. Diigamuu qaba jechaa Mube carraa nu kennee egaa maaddaati mubaarak. Ishee bangenna qoyaa waqaa wal jinde deebisinaati. Galatoomii mubaarak irraa kan hafe hundinuu cubbuu dogoggora muraa jira. Maaliif yoo jettanii himata isaa gochuu qaba. Warraaf abbaa manaa namni gaafa wal himatu isa sirrii waliin himatu. Wanta sirrii innis gaafa himatu isa sirriin himatu, isheenis gaafa himattu isa sirriin himattu. Namni badii murteessu nama sana lacheen haasofsiisee ka'ee badii murteessuu danda'uu qaba. Warraaf abbaa manaati keessattuu. Abaluu dogoggoree abaluu sirrii jira jechuuni. Isa jarri qobaatti matan osoo hin taane isa jarri lachee wal bira ta'anii ija keessa wal ilaalaa walitti matantu murteeffama. Fakkeenyaan isinii kaasa. Haati warraa keessanii gaafa isinii loltee abbaatti galtee waa meeqa jettee irratti himatti akkana na godhee na tumaa irribana akkasii jettee himatti namni obboleettii qabda hin beektu. Inni himatti. Gaafa abbaa manaasiitiif isii walitti fidanii dubbiin akkasiin jette siin ta'uu akka inni jedhe sana sin ta'u. Abbaan fedhe na ajjeesee harkanarraa mure jechuu danda'a gaafa himatu. Garuu lacheen jiraatu wal biratti na haasofsiisin gam tokkotti quba qabuuni cubbuu ofitti fudhachuu ta'a jechuudha. Tarii mubaarak haasofsiisuu danda'a kara keessa hin jiru mubaarak. Inni dabalataa. Namni tokko miidhameera jedhee gaafa sitti lallabu akkuma jedhu sana nama sanaan lolee isa sirrii natti majettee amanuu hin qabdu. Isa himatamu sanarraayis walitti fiddee wal bira teessiftee yookaan bilbilaan waliin haasofsiiftee guruuppii gootee haasofsiiftee hubachuu danda'uudhaa qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gurbaa nan beeka gurbaa isin jettu kana nan beeka ishee hin beeku garuu gurbaa dubbachuu miti yan. Hojii tuffataa hojii irratti eenyu jedha jedhani leestiroo hojjeta. Nama hojjeta ta'uudha jechuudha leestiroo hojjeta taanaan. Tarii abbaa warrummaaf isiidhaan ta'u. Isiidhaan abbaa warrummaan ta'uu danda'a. Hojii immoo hojjeta
leestiroo hojjeta. Tarii wanti inni jedheen suni wanti siin balleessite akka dhiira tokkotti gaafan tilmaamu akka inni jecha sana jedhuuf isa kakaasuu danda'a. Fakkeenyaaf namaa waliin suuraa arguu danda'a. Suuraa isin utuuni kaansaa irra jiru nama hammattee namaa waliin suuraa kaate arguu danda'a. Tarii viidiyoo arguu danda'a. Maali jennee tilmaamuu danda'uudha qabna. Tuunni kaan irra jiru jechuudha. Kanas ta'ee sana